Ashama harka fuunee jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Anoolii Global Media oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra oduu wajjin anjaatanii abdii. Godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamoleetti guyyoota afur dura reebicha raayyaa ittisa biyyaatiin irratti raawwatameen hoogganaan qeerroo aanaa Gurraa Dhaamolee kan ta'e dargaggoo Abdussamad Abdurrahmaan Waariyoo lubbuun isaa darbee jira. Godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamoleetti guyyoota afur dura reebicha raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatameen dargaggoo fi hoogganaan qeerroo aanaa Gurraa Dhaamolee kan ta'e Abdussamad Abdurrahmaan Waariyoo lubbuun isaa darbeera. Akka jiraataa naannichaa bilbilaan dubbisne tokko jedhutti sababni qeerroon kun wareegamaaf saaxilamuu danda'eef raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e meeshaa wayii osoo hin kafaliin fudhatee isaa deemaa jiru naa kafaltu malee akka hin deemne jedhee achirratti walitti bu'an. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa kun meeshaa dargaggoon kun daldalaaf gurguratu kaffaltii malee irraa fudhate jechuudha. Fuudhee deemin osoo hin kafaliin kafaltii yookiin meeshaa koonaa deebisii jechuurratti walitti bu'anii. Hayyee. Walitti bu'insa kanaan namoonni jidduutti yaa'anii qaamni nageenyas jidduutti argamee hojjaan deemanii. Qaamni nageenya jidduutti argame hoo poolisiidha moo? Poolisii miseensa poolisii naannoo Oromiyaati. Hayyee. Miseensonni kunniin yeroo sanitti isa fuudhanii waan argame kana irraa qorachuudhaaf deemanii eegas miseensa raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e kuni waa'ee isaa fudhatee ammas uffata yeroo sanitti uffata siviilii uffatee jira uffata poolisiis uffatee itti deebi'e. Erga poolisiin Oromiyaa addaan baasanii deeman booda deemanii isa fuudhanii poolisiin Oromiyaa deemanii qorannoodhaaf waan walitti bu'een kana irraa baruudhaaf jechuudha. Achi booda raayyaan ittisa biyyaa waahilloota dabalatee reebicha irratti gaggeessa. Dabalatee dhufee poolisii markatti dhahee harkatti miidhaa guccimaa irraan geessisee booda eegas isa fuudhanii ambulaansiidhaan eegas gara mana yaalaa geessanii manni yaalaa naannoo san jiru humna kennaa ol jedhee gara gobbaa erge. Okay. Kan inni du'e kaleedha? Kan inni du'e sanbata darbe kana kan lubbuun isaa dabarte jechuudha. Okay. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gocha kana raawwatan achi jiru moo achi fagaatanii jiru? Ammaa fi to'atamanii jiranii jedhanii ni beektaa haala jiru to'atamuun isaanii namni hordoffiin duuba jiraachuu qabdi. Namni kun nama baay'ee sochii qabu. Aanaa san keessatti durbu'aa qeerrootti namoota nama baay'ee jabaadha. Nama baay'ee sochii cimaa bilisummaa qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti nama baay'ee sochii garaagaraa qabu. Haalli aanaa sanii haala baay'ee addeessaadha. Haalli bulchiinsas ta'ee haalli garaagaraas baay'ee addeessaadha. Humni nageenyas ta'ee raayyaan ittisa biyyaa achirra jiru uummata akka barbaadetti dhiisee akka barbaadeen mirga isaa sarbee kan bulchaa jiru ta'uu isiniif gabaasuu barbaada. Hayyee galatooma yaada nu kennitaniif nullee waan hundaayyuu nu hordofna yaada nu kennitaniif guddaa galatooma. Isinis galatooma gaafii na dhiyeessuu keessaniif. Tole ulfaadha. Godina Arsii naannoo Boqqojjiitti kan argamu gaarri kaakkaa gubachaa jiraachuun beekame. Bal'ina oduu kanaa Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba. Godina Arsii naannoo Boqqojjiitti gaarri kaakkaa gubataa jiraachuun beekame. Godina Arsiitti kan argamu gaarri kaakkaa balaa ibiddaatiin gubataa jira. Bosona kana eenyu akka gubee fi sababa maaliitiin akka gubatee wanti beekames hin jiru. Balaa ibidda gaara kaakkaa kana dhaamsuuf hawaasni naannichaa dirmannaa godhaa jiraatuyyuu ibiddichi saffisaan gaararra babal'ataa waan jiruuf mootummaan akka dirmatuuf yaamicha dhiyeessaa jiru. Torbaanan sadiin darban duraa bifuma wal fakkaatuun gaarri cilaloo gubatuun ni yaadatama. Balaawwan akka kanaa deddeebi'anii godinicha keessatti mul'ataa akka jiranis beekame. Magaalaa Mattuutti ijaarsi dallaa jiguun lubbuun miseensota maatii tokko namoota 7 darbee jira. Gurraandhala 26 bara 2019 godina Harargee Bahaatti maanguddoo araara buusuuf ta'an irratti dhukaasni banamuun lubbuun nama tokko yoo darbu namoota 3 irratti miidhaan cimaan dhaqqabee jira. Gurraandhala 26 bara 2019 godina Harargee Bahaatti maanguddoo araara buusuuf ta'an irratti dhukaasni banamuun lubbuun nama tokko yoo darbu namoota 3 irratti miidhaan cimaan dhaqqabeera. Guyyaa kaleessaa godina Harargee Bahaa aanaa Fadiis Araddaa Nagayaa Bobbaasoo iddoo jedhamtutti saamtonni naannoo Sumaalee maanguddoota Oromoo araara buusuuf ta'an irratti dhukaasa banuun nama tokko battalumatti yoo ajjeesan nama 3 irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisuu jiraattonni naannichaa Anoolii Global Miidiyaaf himanii jiru. Paakistaan xiyyaarota waraana Hindii 2 rukutuu beeksistee jirti. Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba. Torbee darbee kutaa Kaashmir keessatti haleellaa hidhattoonni Paakistaan raawwatanii loltoonni Indiyaa 42 eegaa ajjeefamanii booda hariiroon Paakistaanii fi Hindiyaa hammaataa dhufe. Biyyoottii lamaan walitti gaarrifannaa waraana keessa kan galan yoo ta'u, haaluma kanaan kibxata kaleessaa xiyyaaronni waraana Indiyaa daangaa qilleensa Paakistaan qaxxaamuruun haleellaa kan raawwatan ta'uun gabaafame. Waajjirri ministeera Hajaa Alaa Indiyaa ibsa baaseen xiyyaaronni waraana biyyattii daangaa Paakistaan ce'uun kaampiilee hidhattootaa irratti haleellaa raawwatu beeksise.
Indiyaan akka jettutti duulli kun sochii hidhattoota xiinxaluuf qofaa kan gaggeeffame ta'us kaampilee leenjii hidhattoota barbadeessuun hidhattoota Hinduu ajjeesuu himte. Pakistaan xiyyaarota waraana Indiyaa lama daangaa qilleensa isii seenan rukuttee kuffisuuf akkasumas paayilotota lama kan boojite ta'uu beeksifte. Dabalataanis waraanni Indiyaa halkan edaa meeshaa waraanaa gurguddaa haleellaa Kaashmiir gama Pakistaan keessatti raawwateen namoonni nagaa 4 kan ajjeefaman ta'uu himte. Dubbi himaan waraanaa Pakistaan Meejar Jeneraal Asif Gaafuur akka jedhetti haleellaa Indiyaa Pakistaan keessatti raawwatte kana hordofuun humni qilleensa Pakistaanis misaa'ila gara Indiyaatti dhukaasuun buufataalee waraanaa rukutuu ibse. Indiyaan haleellaa Pakistaan raawwatte kana booda ganamarraa buufataalee xiyyaaraa 4 kanneen kaaba biyyattiitti argaman kan cufte yoo ta'u, haaluma walfakkaatuun Pakistaanis imala xiyyaara gara magaalota Lahoorii fi Peshawar yeroodhaaf akka dhaabde ta'uu beeksifte. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammad Buhariin filannoo pireezidaantummaa gaggeeffamee injifatanii jiru. Gabaasa guutuuf ammas Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammad Buhariin filannoo pireezidaantummaa gaggeeffamee injifataniiru. Muhammad Buhariin morkataa isaanii itti aanaa pireezidaantii duraanii Atiikuu Abubakar sagalee miliyoona 4 siquun injifatan. Atiikuu Abubakar garuu bu'aa filannoo hin fudhadhu jedhaniiru. Paartiin Buhaarii naannolee biyyattii 36 keessaa 19 irratti kan injifatan yoo ta'u, paartiin morkataa isaanii PDP'n naannolee 17 fi magaalaa guddittii Abujaatti injifachuun beekame. Bu'aa filannoo pireezidaantummaa Naayijeeriyaatti garaagarteen yoo jiraate qaamni kamuu adeemsa seeraa akka fayyadamu gareen taajjabduu filannoo gamtaa Afrikaa Naayijeeriyaatti ergame beeksise. Garichi muummee ministeera Federii duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyiin durfamuun filannoo pireezidaantummaa Naayijeeriyaa taajjabuuf Gurraandhala 2 eegalee amma Gurraandhala 21 bara 2011tti Naayijeeriyaa turan. Filannoo baranaa irratti namoonni miliyoona 84 kan galmaa'an yommuu ta'u, kaadhimamtoonni pireezidaantummaa 73 dhiyaatanii turan. Gareen taajjabbii gamtaa Afrikaa filannoo jahaffaa bara faranjoota 1999 eegalee gaggeeffame kanarratti zoonii filannoo 6 naannolee filannoo 13 fi buufataalee filannoo 122 irra deemuun taajjabuus beeksiseera. Filannichi hedduminaan nagaa qabeessaa turus naannolee kaaba bahaa, kibbaa fi jiddu galeessatti rakkoo nageenyaa mudachuu gareen taajjabduu gamtaa Afrikaa beeksisa isaa keessatti addeesse. Miidiyaan biyyattii filannicha irra jireessi nagayaa akka xumuramu hojjechuu isaanii garichi taajjabeera. Yaa ta'uutii oduuwwan miidiyaalee hawaasummaan tamsa'an gufuu uumuus ibseera. Darbee rakkoo mudateen ala filannichi dirree dimookiraasii biyyattii bal'achaa jiraachuu kan ibsu ta'us beeksiseera. Paartiileen siyaasaa ta'ee deeggartoonni isaanii komii qaban karaa nagaa fi seeraan akka dhiyeeffatanis gaafateera. Naannolee muraasni qaama miidhamtootaaf mijatoo akka hin turin eerameeras. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kanumaan goolabna. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.